dubartii of hin jaallanne abbaa warraati sin jaallatu. Sirri. Qabuun dirqama abbaa warraa qabachuu. Namni hin barannee fi namni barate carraan isaa wal qixaa miti. Ijaarraan kun ammoo jijjiiramee jira. Teknooloojiin haalota tokko tokko salphisee jira. Kanaaf baay'ee barachuu danda'uu qabu, of jijjiiruu qabu, ofirratti invest gochuu qabu. Investimentii yaadaa, investimentii qaamaa akkuma sila jedha of eeguu. Dubartii of hin jaallanne abbaa warraati sin jaallatu. Sirri. Qabuun dirqama abbaa warraa qabachuu. Of qabuun dirqama. Kana keessatti ofirratti akka hojjetan, of akka jijjiiran, biyyi keenya nagaa akka taatu. Misoomnii fi guddinni amma eegalle kun akka itti fufu sustained akka ta'u lafa akka qabatu gaheen dubartoonni bahuu qaban addatti immoo baay'ee murteessaadha. Keessattuu dubartoonni siyaasa biyyattii keessatti bakka guddaa gahan hojjechuu qabu kanarratti. Nageenya akka bu'u hojjechuu qabna. Kan bakka guddaa gahan qofa osoo hin ta'in hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu danda'an kamiyyuu nageenyi waaraa ta'e, nageenyi amansiisaan, nageenyi man hundumayyuu seenuu danda'u akka jiraatuuf halkanii guyyaa hojjechuu danda'uu qabna. Qaama jijjiiramaa ta'uu qabna. Jijjiiramni akka itti fufuuf immoo hojjechuu qabna. Misoomni akka itti fufuuf immoo hojjechuu qabna.